Inni guddaa isa kana. Wangeelli saba tokko bira gaafa ga'u aadaa orma ta'ee fi afaan orma ta'een ituun ta'ini contextualization jedhama. Contextii jarri sun keessa jiranii wangeela ittiin ga'uudhaaf barbaachisaadha. Aadaan Kiristoosiin akka inni hin caalle, Kiristoos immoo mormituu aadaa namootaa akka inni hin taane namni beekuun barbaachisaadha. Asii galee aadaa advertaayizii goonaa yookaan immoo Kiristoos immoo mormituu aadaa biyya tokkooti saba tokkooti jennee fudhachuu hin dandeenyu. Egaa kun kan mataa isaa danda'e barumsa qaba. As deebina. Maaliif akkana achiin sokkineef jedheeni. Wanti guddaan gochuun nurra jiraatu garuu achi keessatti taargeetiin keenya aadaaf afaan sana keessatti Kiristoosiin akkamittiin hin mul'isaadha. Fakkeenyaaf afaan Oromoo naasaa yookaan dubbadha. Inni sun immoo afaan gara biraa haasaa aadaa gara biraa qaba. Isa kan kootii kanan fuudhee dhaqee isa kana keessatti godhatuun ta'ini Kiristoos akkamittiiniti aadaaf afaan kana keessatti mul'ata saba kana keessatti. Nama gara biraa ta'uu hin danda'an silas. Har'uma kaanii afaan gara biraa barachuu hin danda'an. Garuu isaan keessatti akkamittiin mul'isuu dandeenya. Jara sana kaayyoon keenya maa inni namoota sana geeddaruudha, namoota sana jiraachisuudha, namoota sana Kiristoosiin fakkeessuudha. Inni kun garuu kan inni ta'uun irra jiraatu, hojjetamuun irra jiraatu namoota contextualizii yookaan immoo contextualizationii sirriitti barataniin barsiisi sirrii kennamuutu irra jiraata. Yoo kana hin taane ta'ee adagaa guddaatti geessa. Manni Waaqayyoo qulqullinatti eegamee faarfannaan faarfatamuu, lallabii ta'uu, hojiin hojjetamuu, iddoon aarsaa Waaqayyoo, manni Waaqayyoo keessi qulqullinatti eegamee akka aadaa biyya sana fakkeenyaaf even manni nuyi ijaarru iyyuu baay'ee adda ta'ee kan keessaa mul'atu ta'uun irra hin jiraatu uummata sana kan ibsuu danda'u ta'uutu irra jiraata. Maaliif bakka kan kootiidha kaa. Afaan saraa itti dubbatti kan kootiidha. Akkaataa inni jirutti itti dubbatti kan kootiidha. Yoo inni kun ta'uu baate garuu kan nama gara biraatti ilaala. Iddoo gara biraatti akka dhufe uffannaa jara sana aadaa jara sanaati. Rakkoonsaa eessatti yoo isa kana wallaallee kaayyoon tokkoof tokkichi kan kana goonu Kiristoosiin mul'isuudhaafi. Namoonni Kiristoosiin beekanii Kiristoositti akka jiraataniif dukkana hin dubbatamne keessaa ifa hin dubbatamne akka isaan ba'aniif. Namoonni jireenya bara baraa akka isaan argataniif yoo kun hin ta'u ta'ee iddoon aarsaa Waaqayyoo garamitti geeddaramaa deemaa isa naayit kilaba jedhamu sana gara sana fakkaachuutti deema. Which is really dangerous. Adagaa guddaan asirratti dhufa gaa. Ilaa. Maaliifi biyya lafaatu deebi'ee waldaatti gala. Silaa biyya lafaatu eessa dhaqaa jira? Konteekstii sana dhaqaa jirti miti. Inni sun deebi'ee dhufa waldaatti. Asirratti gaa konfliktiin kan inni uumamu. Warra quutarra turetti inni biyya lafaatti dhufe. Warra dhaqee geeddaruutti irra turetti inni biyya lafaa dhufe isaan geeddare. Silaa eenyutu dhaqee geeddaruutti irra ture? Warra kanatu dhaqee geeddaruutti irra ture. Warra geeddaruu dhaquutu silaa geeddaramee taa'e. Inni kun akka hin taanee fi gama kanaanii namoonni sirriitti waa'ee kanaa beekanii irratti hojjechuu fi dhaloota barsiisuutu irra jiraata. Lammaffaa. Kennaan ayyaanaa yookaan immoo kennaan hafuura qulqulluu namoonni hedduun barreessaniiru. Namoonni hedduun dubbataniiru. Sababa inni kennameefis gara macaafa qulqulluutti deebinee ilaaluutu nurra jiraata. Kennaan fayyisuu maaliif kenname namaaf?
mul'ati maaliif kenname? Raajiin maaliif kenname waldaa keessatti? Akka namni raajii dubbatu, akka namni waa'ee fayyisuu Waaqayyo akka dhugaa ba'uuf akka namoonni naafti diriiru jaamaan badamu maaliif kenname? Kennaan hundumtuu nuun ol kaasuuf utuu hin ta'in Kiristoosiin ol qabuudhaafi. Kennaan tokkichi nama tokkooyyuu ol kaasuuf kan kennameef hin jiru. Kennaan hafuura Waaqayyoo, kennaan ayyaana Waaqayyoo, kennaan dibata Waaqayyoo lallabaan ta'uu danda'a, barsiisaan ta'uu danda'a, waan goonu hundumaan ta'uu danda'a. Anaan yookaan siin yookaan lallabaa yookaan nama kennaa fayyisuu qabu tokko gooftaa gochuudhaaf hin kennamneef. Maal gochuuf malee? Kiristoos gooftaa ta'uusaa namoonni akka ilaalaniif. Kiristoos jireenya namaa keessatti adda addummaa akka inni fidu practically akka arganiifiti Waaqayyo waldaa kiristaanaa. Kennaan kennamuyyuu namaaf utuu hin ta'in waldaa kiristaanaaf kennamu. Argite? Waldaa kiristaanaaf kenne Waaqayyo. Kennaa kenne hundumaayyuu. Garuu maaliree kan mul'ataa jiru? Sanaan kan fakkaatan amma jalqabaa qabnee gaafa laallu immoo eeggachuun kan irra jiraatu amantoonnis akkuma dhugaan jiru sobni jira. Akkuma fayyisuun inni dhugaa jiru inni sobaas jira. Amma yeroo darbe biyya dabraa keessatti tu namoonni waaqeffataman tajaajilaan waaqeffatamu argiteetta. Miti? Jechuun nama kaasuudhaaf iyyuu miti gaa. Amma namoonni waaqeffatamanitti sa'aatii 4 guutuu namoonni yaa'anii waldaa keessatti waaqeffatamanitti kan geessise maali? Sila akka dubbannee turre gara dubbii Waaqayyoo wallaaluudha. Lammaffaa immoo kennaan kenname anaaf kenname jedhee yaaduu kooti. Kennaan kenname anaan nama guddaa beekamaa addunyaa irratti na gochuuf jedheeti yaada. Garuu kennaan natti kenname Kiristoosiin guddaa gochuudhaafi. Kennaan kenname Yesuusiin biyya lafaarratti akka beeksisuufi. Ofii kootii garuu yeroo hundumaa lallabeessa ta'u barsiisee kadhadheessa ta'u tajaajilee waan an godhu kamiin iyyuu taanaanii amma humni koo danda'e jechaadha. Akka tajaajilaa tokkootti waan an godhu hunduma isaa godhee ofii dhokadhee Kiristoos akka inni mul'atu fannochi akka inni mul'atu gochuu danda'utu irra jiraata. Namoonni darban baay'een isaanii isa kana na yaadadha. Al tokko yommuu tajaajilaan amma beekamaadha biyya kana keessattis namni fooricaa namni harka cabacabamee gaafa tajaajilaan ba'u. Namichi tokko in tajaajilaa gaafa inni ba'uuf jedhu namoonni harka rurrukutu innis wallaalee waan isaa galuufi didee harka rurrukutuutti ga'e. Namoonni isaaf harka rurrukutaa jiru. Inni garuu eenyuuf akka harka rurrukutaa jiran hin beeku. Nama gara biraadha seedis harka rurrukutuutti ga'e. Maal jechuu barbaadeeni? Al tokko ofii keenya keessaa baanee Yesuus akka inni mul'atu hin goonu taanaanii tajaajilli keenya iyyuu fagoon ga'u. Biyya Ameerikaa keessatti namoonni du'aa kaasaa turaniiru. Revivaaliin yeroo ture beektaa. Ati dubbifteetta matsaafa Guards Generals. Namoota matsaafota adda addaa baay'eetu barreeffameera waa'ee isaanii. Namooti baay'een isaanii du'aa kaasanii du'aa kan du'e fidanii waldaa keessatti waan tokko argiteettanii du'aan ka'ee waldaa ga'aa namni na'ee baqateera. Namoonni sun tokkoon isaanii sirriitti hin duune. Garmalee du'an. Warri kaan raammaanii du'an. Maaliif? Ulfina Kiristoosiiniti gara ulfina isaaniitti deebisani. Waaqayyo immoo bara hundumaayyuu ulfina isaa Waaqayyo waan baay'ee nuu kenneera. Ilma isaa nuu kenneera. Kennaa nuu kenneera. Ulfina isaa garuu nuu kennu. Eenyuuf ulfina isaan kennu Waaqayyo? Kanaafiti namoo Heroodis jedha. Hin dubbate namoonnis kun nama miti Waaqa jedhan jira. Mitiire? Kun lakkii nama miti Waaqa jedhaniiti itti sagaduu iyyuu barbaadan itti fakkaata. Raamma'ee du'eedha. Maal ta'e waan ta'eef ulfina eenyu fudhataa jira waan ta'eef ulfina Waaqayyoo fudhataa jira waan ta'eef. Baay'een tajaajillu of hin eeggannu taanaani ulfina deebisnee Kiristoosiif laannee jalaa hin dhokannu taanaani ulfina deebisnee Kiristoosiif laannee jalaa hin miliqnu taanaan tajaajillee kaanee angarbicha waa'ee hin baafnedha.
jennee jilbeenfachuu hin dandeenyu taanaan wanti tokko laphee keenya keessatti biqilee of tuulummaa wayii dhufuutti ka'eera taanaan guyyaan sun guyyaa adagaa guddaadha. Ituu nu hin beekin kufaatiin karaa maskootii ol nutti lixxeetti. Dafnee balbala banannee jalaa baduutu nurra jiraata. Kanaafiti barsiisonni baay'eensaa gama aadaaf sanaani deebi'uutu nurra jiraata gara sagalee waaqayyoof gara barsiisonni sirriin kana irratti hojjechuu qabu inni irraa isa kana sigaa kaaseera gara kennaa ayyaanaattis as deebinee gaafa laallu of eeggachuutu nurra jiraataa kennaan sun kan waaqayyootii waaqayyo nuun guddaa gochuuf utuu hin ta'in kiristoosiin guddaa gochuuf kenninneerra. Isa kana immoo kan baruu dandeenyu ofii keenyaa sirriitti gatteenyee yoo dubbicha qoranneera ammas naannofnee kan nuyi dhufnu tajaajilaa biyya eessaayyuu ilaaluudhaanii isa kanatti dhufuu hin dandeenyu. Maaliif eenyuyyuu fakkeenya nuuf ta'uu dhiisuu danda'a. Kan fakkeenya gaarii nuuf ta'u maqaadhaan du'aa waamee Alaazaar ka'i kan jedhee du'aa kaase Yesuusii. Bartalemoos nama ija jaamaa karaa bukkee taa'ee kadhatu dhaqee ija isaatti bu'ee lafaa kan kaase Yesuusii. Duudaa gurri isaan dhageenya kan afaan isaan dubbanne taa'ee kan gurra bane Yesuusii. Nama awwaalamuu deemu awwaala kanooshee ilma dubartittii yaadatta karaa irratti dhaqee Yesuusii. Warra bo'an irraa ija isaanii hundumaarraa dhukkubsattoota illee mana isaaniitti ol seenee warra dhukkuba adda addaa qaban warra manni yaalaa dadhabe dubartii ishee dhiigi ishee waggaa 12 dhangalee nama bakkee ciisu nama firan qabne waggaa 38 kan ciisu lafaa kan kaase Yesuusii garuu deebi'ee eessatti argita? Eessatti argita? Ani waaqa irree dubbate tuun ta'in miila namaa jala tuunni taa'ee fooxaasaa asirra keeyatee miila taa'ee dhiqu argita. Mudhiitti hidhatee miila isaa dhiqee miila isaa tuunni qoorsu argita. Isa waamee deebi'ee shuume isa waamee achi keessaa baasee tuunni miila dhiqu argita. Akka tajaajiltootaatti baay'ee ol kaanee waan adda addaa goona tuun ta'in gadi jechuu danda'uutu nurra raata. Barsiisni nuyi barsiisnu dubbii nuyi dubbannu kan keenya tuun ta'in kan Kiristoosii hojii nuyi hojjennu humna gooftaan nuuf kenneen hojjenna malee humni kan keenya baay'ee muraasa. Gara sanaatti deebi'uun gara sanaa yaaduuni amantoonni waldaa kiristaanaas immoo isa kana hubatanii sabni waaqayyoos isa kana hubatee dhugaaf soba adda baafataa deemuuni baay'ee barbaachisaadha. Amma kan nama saaman baay'een kaaniiru. Kan nama saaman baay'een kaaniiru. Si bilbiluu iddoo baay'eetti argeeranii ufanii raajii sitti himu yookaan immoo asitti dubbachuu danda'u si bilbilanii. Ani biyya akkasiin ture biyya Keeniyaa yookaan immoo biyya Ingiliziin ture achiin tajaajilaa dhufaa akkas isa booddee birrii makiinaa tokko asitti na jalaa hafe yookaan immoo wanta akkasiitu waayilii nama harkaa fudhatanii sobanii mee namaaf hin bilbila harkaa dhumte jedhanii kan jechuun fudhatanii deemaa jiran jiru. Dhugaa fakkeessee sobi kan waldaatti galee jira. Dhugaa fakkeessee inni bakkeetti nama saamu gara waldaatti dhufaa jiru jira. Isa kana immoo amantoonni sabni waaqayyoo sirriitti eeggatee dhugaaf soba adda baafatee warri barsiisnus akkuma dhugaan jiru akkuma Yesuus dhuguma nama fayyisu akkuma raajiin dhugaa jiru akkuma dubbiin dhugaa jiru kan wal fakkeessee gale immoo jira. Wal fakkeessitoonni immoo jiru jennee itti bubaannee namoonni baay'een duumessa bokkaan qabneeni gowwoomsamanii Kiristoos irraa adda ba'uu danda'u. Ala natti dubbateera waaqayyo siin jedhan meerrinni naa ta'eedha. Al tokko tokko maa ennaa amantii keetii enna. Waaqayyo akkas naan jedhee ture meerreedha siin jedhu. Al tokko tokko yoo teessee ilaalteetta ta'e. Maal jechaadha kun sagalee waaqayyo gaafa dubbatu isaan kanaan maal jedhaa duumessa bishaan of keessaa hin qabne jedha. Waaqayyo hin dubbate jennaan hin ta'e jechuudha. Uumama boqonnaa tokko keessatti waaqayyo dukkanaan ifa ta'eedha. Maaltu dhufe? Ifatu dhufe. Lafaaf bishaaniin gargar qoodamaa jedhe. Maaltu ta'e? Wantoota inni dubbate hundumtuu adii ta'e inni har'a waaqayyo inni dubbatu baratu geeddaratu hin ta'in inni waaqayyoodha. Har'as akkuma sanaa dubbatee gochuu waaqa danda'u qabna. Isa kanaafiti wal fakkeessituu wantoota dubbii waaqayyo hojii waliin galle.
Biyya ormaatti marga kan dheedan jiru. Biyya ormaatti waan adda kan godhan jiru. Biyya ormaatti wanta adda keessa kan galaa jiran jiru. Xuraa'ummaa adda addaatti kan namman jiru. Asuma biyya laa biyya Keeniyaa kiyaa. Eenyutu akkas godhe jara kana? Inni barsiisu iyyuu akkas yoo siin jiru. Maaliif irraa baran? Yommuu mammaa kan namoonni keenya isheen guddoon akka bartee isheen xinnoon akka gartee namni taa'ee walirraa ilaaleera. Nama ilaallatu hin ta'in Kiristoos irraa ilaalu dubbii waaqayyotti deebi'u akka sagalichaatti immoo adda baafachuu danda'u yoo akkas ta'e badaa hin dogoggorruu waldaanis abdiin kutattu namoonnis abdiin kutatanii Yesuusa dhugaa ta'etti amananii amantiin isaanii cimee waan waaqayyo ittiin jedha akka inni raawwatu argochuu barbaadeen. Waaqayyoon si eebbisu obboleessa keenya Zarihuun dubbii guddaa amma nu kaasaa turte waa'ee dubbii waaqayyootiin wal qabatee jiru kuni waldaa keessatti rakkoo cimaa kan ta'ee jiru jireenya kiristaanaa keessatti dubbii guddaa ta'ee jiru waa'ee seenaa duratti kaafnee ture amma waa'een aadaa kun immoo dubbii guddaadha kiristaanonni aadaa fi dubbii waaqaa walitti laaqanii akkaataatti jiraatan rakkachaa jiru kanaaf asirraa waan baay'ee hubattan jedheen abdadha saba waaqayyoo maaliifi nuyi saba waaqayyoo jennee kan waamamne jireenya lafa kanaa duwwaadhaaf otoo hin ta'in jireenya bara baraatiif. Aadaa lafarra jiruun kabajnaa ittiin jiraannaa ittiin dubbannaa ittiin nyaannaa hin kabajnaa aadaa sirrii ta'e. Aadaa immoo faallaa ta'e kiristaanummaa keenya mirmadummaa waaqaa gooftummaa kiristoos irratti faallaa ta'u aadaa eenyutu taanan hin aadeeffannu hin kabajnu ittis immoo keessa hin jiraannu. Kiristaanonni kana sirriitti hubachuutu nurra jiraata jedhee yaada. Garuu immoo aadaa keenyas immoo dinnaa gochuu hin qabnu. Waan lamaan kanarraa of eeguutu nurra jiraata. Aadaatti waaqayyoon uume aadaa jireenya keenya aadaa saba keenya aadaa maalummaa keenya dinnaa godhuu hin qabnu yookaan ganuu hin qabnu gara biraatiin immoo waan sabni keenya godhu waaqeffannaa yookaan immoo jira aadaa keessa darbee waan adda addaa immoo jiru laallachuutu nurra jiraata kanaaf Kiristoos mul'isuu waan danda'u irratti fookasii gochuu qabna obboleessi keenya jedhe inni ittaanee kaase waa'ee kennaan kun dubbii guddaadha amma waldaa keessatti akka obboleessi keenya jedhe kennaan waaqatu kennee waldaaf kennee saba isaatiif kennee kabajnummaa waaqaati. Sabni isa waaqaa kabajni waaqaa waldaan isa waaqaati. Nulli waaqayyooti gooftaa keenya. Kanaaf akkaataa kanaan akkaataa namoonni baay'ee nama dogoggora baay'ee keessa galaa jiru. Argitan yoo ta'e waa'een dogoggora kennaa kun takkaa jalqabnaan otoo walirraa hin citini itti fufa. Obbolee keenya Zaarihuun wanta baay'ee beektee yaada kanarratti maaliif namoonni waan xiqqoodhaan jalqabu saniin booda dogoggora adda addaa keessa seenaa deemu. Keessattuu waa'ee horiitii wal qabatee waa'ee kabajaatii wal qabatee waa'ee hajjummaa kanaan wal qabatee dogoggora baay'ee keessa seenaa deemu. Kanaaf namoonni waaqayyootu kana natti mul'isee ilaa dubbii waaqayyoon namatti mul'isu kuni akka dubbii waaqayyootti ilaalamuu qaba. Wangeela ilaalamuutu irra jiraata. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee kanarra deddeebi'ee kan dubbate. Kanaaf saba waaqayyoo waa'ee aadaa keenya waa'ee kennaa namoota waaqayyoon waldaa keessatti kenne waaqayyoon haa ulfaatu. Garuu akka dubbii waaqatti ilaalamuutu irra jiraata. Dubbii waaqaa aangoo qabeessa dubbii waaqayyo jiraata maaliif dubbii waaqayyo yeroo hundayyuu barbaachisummaa qaba qulqullummaa qaba gahummaa qaba aangoo guutuu qaba ulfinni kabajni waaqayyoof haa ta'u mee gara biraatti dubbii isaallee kakkaafne irraa rakkoo nama kiristaanarra jiru immoo dubbii guddaan tokko kiristaanonni hangaafatan maali obboleessa keenya Zarihuun atillee argaa jirtaa jedhee yaada guddachuu barbaadu kiristaanonni kiristaanummaa akka Yohaannis dubbate ijoollee dargaggoota abboota jedhee spiritual hierarchy kana kaa'ee jira. Kuni waa'ee foonii miti waa'ee hafuuraati. Namoonni akkuma dhalatanitti jiraatu waggaa 30 waggaa 40 baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf hin guddatan guddina garuu hin barbaadu kiristaanonni. Akkamittan guddadhaa gaafii jedhu kaasu. Kaafteellee jirta dubbii isaa garuu waa'een spiritual growth kun yookaan guddinni hafuuraa kuni akkamitti kiristaanonni kana argachuu danda'u? Akkamitti dubbii kanaan guddachuu danda'u? Akkamitti dubbii kanaan nama geeddaraman ta'u guddinni mataan isaa maali? Amma asirra rakkoon jiru tokko kana guddinni mataan isaa bara dheeraa jiraachuudha, waldaa keessa tajaajiluudha, pulpiitirra jiraachuudha, faarfachuudha, barsiisaa ta'uudha natti fakkaatu. Dubbii guddaan hafuuraan guddachuu jechuun akkuma amma kaasaa turte Phaawulos gooftaa Yesuus Kiristoos kabaja isaatiif gatii baasuudha karaan itti waamamne. Kanaaf namoonni akkamitti guddatu? Rakkoon asirra jiru kun mee akkamitti fala kan fura argachuu danda'a yaadda? Baay'ee gaarii akkamittiin guddatu hin jedhu guddachuu lallaboo jechuun guddachuudha barsiisuu jechuun guddachuudha maanguddoo waldaa ta'uu jechuun guddachuudha luba ta'uu jechuun guddachuudha
waggaa 30-40 amananii waldaa keessa jiraachuun guddachuudha. Kan kanaaf kana fakkaatan baay'ee kaasuu dandeenya gaa. Kan maa jechuudha guddachuu jechuun turtiidha moo barumsa amantii yookaan immoo fayyinaa baratanii raawwachuudha moo guddachuu jechuun maal jechuudha kan jedhanii namoonni hin kaasu dhuguma akka madetti. Tokko tokkos immoo namoota na guddisuun dhabee gara warra na guddisaniin immoo raqaa kan jedhanis immoo jiru. Al tokko tokko teessee yaadda maal jechuudha guddachuu jechuun kun seeduu karaa adda addaatiin namni defaayin gochuu danda'a. Anaaf garuu guddachuu jechuun Kiristoosiin fakkaachaa deemuu jechuudha akka kootti. Guddachuu jechuun gara isaatti bocamaa deemuu gara dubbiidhaan jireenyaan sila kaafnee turre malee waggaa 30 an jiraadhe yookaan immoo lallabaa ta'e yookaan immoo faarfataa ta'e yookaan immoo nama feemasii ta'e nan guddadhee jechuun al tokko tokko nama rakkisuu danda'a. Kanaaf iyyuu akka yaadutti tokko inni guddaan guddinni gaafa defaayini godhu yookaan immoo gaafa hiiku dubbii waaqayyoo kanaa nyaachuutiin akka sagalee waaqayyootti jiraachuutiin gara jireenya Kiristoosiin fakkaatutti ofiitii sheebdi ta'a deemnee taanaan guddachaa jiraachuudha. Wayii dhalatanii guddachuu macaafa qulqulluu keessatti baay'ee argina. Yesuus Kiristoosii jedhamti ayyaanaanis qaamaanis maal ta'aa tureedha? Guddachaa tureedha. Siigalee? Amma wantan gadda argisiisaa ture wantan arra ofirraa hin argine maaltu jira? Of lakkaa deemuudhaaf jechuudha. Amma jaldeessi abbaa ishee wajjin gaafa deemtu karaarra gaafa deemtu jaldeessi haxxee harka ishee fuuteeti lafa miilli abbaa isheetii ka'e irra haxxeeti miilla ishee irra keessi hin safarti hin ilaalti. Yoo harki ishee harka abbaa isheetii waliin qixxaanne ta'e ammayyuu ganaadha. Duukaa deemti ammas. Amma immoo takka tortee dhattee lafa harki isaa ka'e irraa keessee safarte ilaalti. Yoo harki ishee harka abbaa isheetii wal qixxaataa jira ta'e nagaatti dhaamtee irraa adda baati. Maal ta'aa jirti waan ta'eef of safaraa deemaa jirti. Guddina ishee ilaalaa deemaa jirti. Akka amantootaatti akka namoota waaqayyoottis guyyaatti gara guyyaatti jireenya keenya kan nu ilaallu amma bara darbe keessa maalan gochaa ture barana maalan gochaa hin jiru. Barreen gaddaa amman fakkeenyaaf nama wajjin wal lola yoon ta'e barana isa tuffadhee dhiiseera yoon ta'e isteeppii tokko gara fuulduraatti siqaan jira bilchaatinaan. Barreen gaddaa nan soba yoon ta'e barana soba sana dhaabeera yoon ta'e ammas deemaan jira. Kara kanaan jechuu kootiim. Barreen gaddaa kadhannaaf yeroo iddoon kennu ta'ee barana amma garuu kadhannaatti yeroo koo kennaan jira yoon ta'e gara maalitti deemaan jira? Gara guddinaatti. Oppoziitiin kana ammoo barreen gaddaa hin machaa'u hin dhugu ta'ee barana waaqa qammasuutti ka'eera taanaan akka hangafa saree gadi guddachaan jira. Amma goraa argitee beektaa goraa baadiyyaa keessa. Goraan gaafa guddataa jira jetta gaddeebi'aa asii gadi. Guddinni goraa fakkeenya gadheedha. Guddatee ol hin ba'u. Gaafa iddoo ta'e tokko ga'u gaddeebi'uutti immoo ka'a asii gadi. Lafatti asii gadi mataan isaa lafa laalutti ka'a. Akka kana akka hin taane barreen gaddaa waan gochaan turre barana bilchaatina nutti fakkaate akka hin jalqabne. Barreen gaddaa waan gochaa turre immoo ulfina waaqayyoof hin taane barana yoo ofirraa dhabaa irra ta'e. Argite kana of ilaalaa deemuun barbaachisaadha. Malee guddina jechuun namni tokko naannoo addana keessatti paastariin yookaan qeesiin yookaan wangeelaawwiin na guddisuu didee jedhee inni sun na guddisa jedhee deemuu jechuun maal jechaadha? Tajaajila namaaf kennu jechuun guddachuu jechuu miti. Guddinni
ankoo Yesuusiin fakkaachaa deemuudha. Guddinni kan koo ulfina Waaqayyoo ofirraa dhabaa deemuudha. Isa kana guddina gaafa jennu. Isa kana immoo akkamittiin ta'uu danda'a namni? Akkamittiin ta'uu danda'a? Inni guddaani wantoota gurguddaa sadan tokko afuris gochuu dandeenya, kaasuu dandeenya, salphaa mattachuu kooti. Maaliif kunis bal'aadha amma akkaataa guddinaa yommuu kaafnu jechuudha. Tokko waldaa keessa namoonni jirru, warri namoota dura jirru, warri lallabnu, warri barsiisnu, macaafa qulqulluu keessaa namoota baay'ee isaanii kaasuu dandeenya. Miti? Kan ijoollee ijoollee isaanii ajjeesan jiru. Irra ciistee jeeftee dhabni macaafa warra mootota keessaa. In ajjeefte kan isheedha. Warri kaan immoo kan ishee guddiftu immoo kan cabsitee jirti. Kaan immoo kan sirriitti eeganii guddisan immoo jiru. Saamu'eel fa'aa yoo fudhannee ilaalle jechuudha. Haannaa wajjin wal qabsiisnee yoo ilaalle. Maatii Yohaannis wajjin wal qabsiisnee yoo ilaalle. Warra guddisan kana sirriitti guddisan. Namoonni guddisan waldaa keessa amantoota isaanii warri guddisan jiraachoota irra jiraatu. Isaan kun maal gochuudhaan guddisu? Disaayippilii gochuudhaan yookaan duuka buutuu Kiristoos warra amma diiniin isaa DNA I'm sorry DNA ishee kun jirti amma baayoloojii keessatti. Yesuus keessa inni ture akka isaan keessa jiraatu. Laabattee ofii Yesuusiin fakkaatee jara kana Yesuusiin fakkeessuutti kan fidu. Geggeessitoonni, lallabdoonni, tajaajiltoonni waldaa keessa jiraachoota irra jiraatu. Yoo isaan kun hin jiran ta'an maal ta'u namoonni? Waraabessa turanii namni baay'een dhageera kana. Hin okkolanii gaafa deemu. Warri magaalaa badaan beeka, warra baala gariitu beeka kana. Warra baadiyyaatu beeka. Gaafa deemu shakee biraa deemu. Ilmi waraabessaa immoo booddee deemti. Achi booddee akka tasaa darbite natti fakkaata isa dura abbaa dura darbitee amma inni ilaale gaafa laalu okkolaa deemti. Gurbaa maaliif okkoltaa har'aa qabdee akkan okkollee sirriitti akkuma warra kaanii deemee dheettima. Ishii itti yaalti okkoluu dhiisu. Ammas xinnoo tureeti ilaale gaafa laalu ammas hin okkolti isheen. Hin okkolin siin jedhee lammatan okkolinii itti edhaan. Ani yaaleera nan dadhabee mee ati kottu na dura bu'ii akka ati itti adeemtu tana deemaan isarraa qabeettiin jetti. Ishedhee dura bu'a. Ilma isaa dura bu'ee waraabessi deemuutti ka'a. Gaafa deemu inni sun okkoladha. Inni ofirratti hin argine malee ofii deemsa sirrii deemu. Shekekepedha miilli isaa. Dhaabadhu jetti. Isheen booddee deemtu ilmi isaa suni. Okkoluun waan sanyii keenyaati. Ofuu ana rakkisaa turte ati iyyuu okkoltaa jetti. Al tokko lafa hin jirre akka namoonni jiraatan barbaanna nuyi. Ofii keenya keessa hin jirru. Waan ofiin gooneeti godhaa jenna namaan. Akkuma kanaatti Jeneraal Aleksaandariin hin beektanii yaada. Al tokko farda yaabbatee deemaa jedhu. Namoonni nama baay'ee beekamaadha. Namichi kun addunyaa kanarratti maqaan isaa baay'ee dhaama. Garuu dargaggummaatti amala gaarii hin qabu waan ta'eef machii kanaan jaallataa hin du'e. Amalli haalli mukarra si ka'a amalli kee immoo lafatti gadi si gootota waan ta'eef. Hin du'e namichi kun dafee du'e garuu gaaf tokko tunni fardaan deemu namichi tokko itti dhufa. Namichi tokko lafatti itti dhufee inni kun fardaan deemaa yoo maqaan kee namicha salafaa gaafata namichi tokko miilli jee dalga qabdee deemti. Maqaan koo Aleksaandariin jedhamaa jetti. Inni achirra jiru see'u maqaan isaa Jeneraal Aleksaandar Zagreet jedhaman. Aleksaandar Zagreet fardaan deema. Namichi isheen lafaas maqaan ishee maali? Aleksaandari. Yookaan maqaa koo naa deebisii yookaan akka maqaa keetii ta'ee jedhe. Al tokko rakkoo guddaan jiru hin lallabna, hin araajii dubbachuu dandeenya, hin faarfannaa iddoo sana garuu hin jiru. Jireenya namni faarfatu hin qabnu, jireenya namni lallabu hin qabnu, jireenya namni dhugaa ba'u sun hin qabnu, dhugaa baanu sana hin qabnu.
Kanaaf rakkoon guddaan warra nu booddee kana gara sanatti fiduu hin dandeenyu. Ofiiyyuu achi hin geenye waan ta'eef. Riizinii adda addaa laanna bakka. Rakkoon hin jiru hojii ka jaallanne Yesuus jira. Minaamin jenna. Dhuguma Yesuus jira.